Wangeela Maatiyos 28 lakkoofsa 16 kaaseen dubbise warri macaafa qulqulluu qabdan baafadhaa. Mata dureen dubbii kanaa Yesuus bartoota isaatti mul'achuu isaadha. Bartoonni 11 immoo Galiilaa keessaa gara gaara inni itti wal argina isaaniin jedhee hin naqan. Yeroo isa arganii sagadaniif kaan garuu uumaman. Yesuus immoo gara isaaniitti dhiyaatee gooftummaan hundinuu waaqaaf lafa irratti anaaf kennameera. Egaa dhaqaa maqaa Abbaaf Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluutti isaan cuubuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa. Waan ani isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisaa. Kunoo ani immoo hamma dhuma baraatti guyyoota hundumaa isinii wajjinan jira isaaniin jedhee jedha. Rakkoo baroonni fidan barri rakkoo inni fideen gara kee dhufu hin sodaatin. Mata duree jedhu gabaabaatti isinitti hima. Walumaa galatti barri biyya lafaa kana irratti yeroo baay'eedhaaf bara ol jijjiiruu argina. Barri yeroo baay'eedhaaf ol jijjiira. Akkuma boonni dhufu ganni sin dhufa. Akkuma ganni dhufu immoo boonni sin dhufa. Akkuma dukkanni dhufu galgalli sin dhufa. Ganamni sin dhufa. Barri rakkoo fida. Yeroo rakkoo fida. Akkuma guyyaan nagaa dhufu guyyaan gaddaa sin dhufa. Isa kana hunduma isaa iyyuu ati hin sodaatin. Mata duree jedhu. Kutaan amma dubbadhe keessatti Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 keessatti Yesuus Kiristoos akka jedhe waa'ee barootaaf waa'ee guyyootaa waa lama dubbate. Waa'ee barootaa waa'ee guyyootaa. Bara isheen jettu kun ishee waggaa tokko jennu sana jechuudha. Isa waggoonni ol jijjiiran jechuudha. Guyyaa jechuun immoo ishee ganamaa galgala dhufte jechuudha. Kanan kaalachuun asirratti barraa'ee jira. Kanaaf waan isinitti hima. Ganama kanaa ergaa guddaa jabaa ijaarsaa isinitti hima. Bartoonni Yesuusiin akkas jedhanii amma jireenyumti sichii kun akkamitti deemaa bar tokko ati dhalannaan warri ba'a biiftuu dhufanii ililchan ixaana guuranii ililchan. Wangeela Maatiyos boqonnaa 1 irratti Fayyisaa dhalate jennee ililchine barri sun bara akkasii ture. Amma immoo gaafati tajaajila jalqabdee du'aa kaaftee biddeen 5 qurxummii 2 nyaachiftee eebba nu argisiiftu bakka boqonnaan dhufe jennee ililchine si duukaa yaala. Amma immoo bara tokko dhufeedhan. Amma immoo bara kan biraan dhufeedhan. Yesuusitti bara 3 dhufe. Yesuus mataa isaatti bara 3 dhufe. Barri tokko bara namni ixaana fuudhee isaaf sagadee isaaf ililchuu. Barri tokko immoo bara namni mootii waaqaaf lafaa ta'ee duukaa dirrisee. Bar tokko garuu baruma keessa guyyaan itti dhufe Yesuusitti hamma sadarkaa du'aatti geessanii isa ajjeesan. Akkuma kana bartoonni kana sadan arganiiru. Akkeedhan waa'ee barootaa kana maal goonaa? Waa'een baraa kun nu cannaqeera. Dheengaddammoon duute miti amma immoo du'aa kaatee mee waa'ee makanaan nu rakkisaa jedhan Yesuus keessatti yaada isaanii hubatee rakkoo barri fidu sodaatinaa hundi isaayyuu hin darbamaa jedheen. Rakkoon siin si ajjeesuu danda'u isatti fiddu duwwaadha. Malee abbaan barbaade shira taatee abbaan barbaade sirratti odeessee waa tokkoyyuu sin godhu. Rakkoo ati fidde garuu siin si balleessuuf si ajjeesuu danda'a. Macaafa qulqulluu kana keessaa rakkoo barootaaf rakkoo namni fide baay'ata. Garuu bartootaan Yesuus akkuma nama dubbadhe waa'ee barootaa ilaaltanii hin raafaminaa. Guyyaa tokkoon gammaddu guyyaa tokkoon gadditu barri akkasuma itti fufee sin dhufa. Kanaaf waa'ee barootaa yaadda'inaa jedhe. Waa'ee barootaa rakkoo barri fidu yaadda'inaa jedhe. Rakkoo barri fidee mana kee keessa kaa'u yaalu sana yoo amma ol guddaa ta'e iyyuu hin sodaatin. Maaliif yoo jette mootiin rakkoo barootaa sirraa furu si wajjin waan jiruuf. Amma kutaa kana keessatti isa booddee gaaffii barootaaf guyyootaa kee akkam goon rakkoo baroonni nutti fidan maal goon jedhanii kaan. Yesuus Kiristoos gaaffiitti deebii inni deebise dhaggeeffadhaa. Hamma dhuma baraatti guyyoota hundumaa isinii wajjinan jira jedheedha. Ya nama namni bara dhufus sitti taakkeffatee atumti ofii kee yaaddessaa jirtu. Atumti jannaqamaa jirtu. Rakkoo barootaaf hin sodaatin. Rakkoof guyyootaaf barootaaf si wajjinan jiraadhe Waaqa. Amma bartootaan Yesuus guyyoota hundumaa amma yeroo tokko nuyi har'a waaqayyoo na wajjin hin jiru jenna. Dhuguma si duukaa hin jiru. Maaliif? Situ kellaa waaqayyoo keessaa ba'e. Kakuu waaqayyoo kakuu haaraatti sii qabu hamma dhuma baraatti guyyoota hundumaa si wajjin jira. Ergi waaqni lafa kana uume samii kana uume si wajjin ta'e sodaan kee maal? Maal sodaan kee? Seexanni shira meeqaa ta'u? Seexanni si balleessuuf halkanii guyyaa amari'atu. Garuu inni guyyaatti si wajjin ta'u maqaan isaa waaqayyoodha. Si eebbisa harka kee ol fudhadhu. Abbaan barbaade si dhiisee deemuu leenci Yihuudaa si wajjiniin mana kee haa ta'u. Wayyaatti bitattu si dhiisee deema inni rakkina keessatti si wajjin ta'u maqaan isaa waaqayyoodha. Rakkoo barootaa kana maaf hin sodaatin siniin jedhee sinitti lallaba beektu. Rakkoo barri fidu rakkoo yeroon fidu jalatti hin duutu ati. Rakkoo ofii keetii fiddu jalaa baateetta taanaan ofii rakkicha ofitti hin fiddu taanaan rakkoo warri ormaa sirratti fe'an sana furuudhaaf guyyoota hundumaa si wajjinan jira Waaqayyo. Mee fakkeenyaaf mee maal gooneetu rakkoo barootaa sodaachuu dhiifna kan jedhuni waa 2-3 isinitti maganama kan. Mata dureen keenya rakkoo barootaan sodaatanii. Amma namoonni baay'een soomaaf sagadaan mishigii galanii garaacha isaanii ruqqisaniiru. Maaliif? Rakkina kana biyya keenya keessaa balleessi, dhukkuba kana balleessi, biyyi kun akkasa ta'uu jedhu. Kadhachuun keessan gaarii. Garuu jechuun guyyoota gara dhumaarra waan jirruuf deddeebi'ee isinitti maan jira. Lolli hin baay'ata, holadheessuun hin baay'ata. Garuu siif ergaan qaba.
filattee mana waaqayyoo keessa godoo waaqayyoo keessa yeroo waaqayyoo filatteerta taanaan waaqni akkasiin jedhu dhaggeeffadhu. Guyyoota hundumaa waan ansi wajjin jiru rakkoon bara ger dhufus inni yeroo darbees inni taanee dhufus simmoo siin jedhe waaqayyo. Amma maal gooneet kan inni rakkoo baroota sodaachuu dadhabnu rakkoo baroota inni tokkoffaan ergamtuu waaqayyoo yookaas ergamaa waaqayyoo ta'u. Ergamaa jechuun isa namarraan dhalanne sacha namitti Gabriel Faasuraaf elfaa jechuu koo min adda baafadhaa. Ergama waaqayyoo baachuu waan waaqayyoo nurra kaa'e baachuu danda'u wanta waaqayyoo nurra kaa'e baachuu danda'u maal ta'uudhaaf rakkoo barootaa sodaachuudhaaf. Maatiyoo 28 lakkoofsa 20 irratti Yesuus akka jedhe lafa mammaatiin sin deebisa. Amma isin ergama koo fuutanii deemtu ergami isin irra jiru ergama kooti waan isin irra kaa'e baattu waan ta'eef wanta barri sitti fideen sodaatinaa. Amma kutaan amma 20 lakkoofsa 20 irraa maal jedhaa waan ani isin abboome isaan barsiisuudhaaf gara biyya lafaa deemaa jira. Mee waa'ee ergamaa waaqayyoo ta'u waaqayyoof ergamuu kana xiqqoo tokko isin baay'een namoota walakkaa waaqayyoof hojjennaa walakkaan garuu amala biraan nurraa mul'ata. Waaqayyoof hojjechuudhaaf tajaajilaa ta'uun dirqama miti. Lallabaa ta'uun dirqama miti. Paasterii raajii faarfataa ta'uun dirqama miti. Maanni reeyoo jettani jireenya kee guutuudhaan waaqayyoon ofitti fudhadhu ergamni waaqayyoo mana kee keessaa sirraa mul'achuu qaba. Seexannis ergamaa barbaada waaqnis ergamaa barbaada. Seexannis kan inni ittiin biyya kana balleessu nama fudhatee ergamaa godhateeti. Malee ofiisaa hin argamu qilleensa hafuura. Kan inni ittiin mana kee diigu ijaan hin argamu hafuura. Ergamaa isa kan kootii hojii koo ergama kan kootiin baatta yoo ta'e ana sitti mee macaafan sitti raaje ganama kana rakkoo barootaaf sitti dhufeen sodaatiin ergama waaqayyoo baatta taanaan rakkoon mana kee keessaa rakkoon bara kee keessaa furamaadha. Harraba kee irratti maal baat harki kee maal baat dhagni kee maal baat dhiigni kee maal baat yeroo raftu maal baat eenyu wajjin jirtu kan itti baattee jirtu eenyu. Jarri kun baasaan baatan waan biraa miti. Bartoonni kun ergama Yesuus baatu ergama waaqayyootti mee baatu maal jedheen abboommii barsiisaa akka keessan kana nama godhaa ollaa keessanii lafa galtanii namatu isinitti qayyarame moo isintu namatti qayyarame isintu warra machooftuutti duukaa bu'ee machii jalqabe moo namatu isin ilaalee machii dhiise. Bartootaan akka keessan godhaa jedheen gaafa akkasii jedheen abidda isaan bobeessan isin hin danda'u jedheen akka keessan godhaa jedheen. Ati ergamni Yesuus miilla keerraa harka keerraa ergaa dabarsuu qaba. Fakkeenyaaf wayyaan amma uffadhee jiru kun ergaa mataasaa dabarsa. Amma nuuni yeroo tokko qajjisa mataa keenyaarraa seexanattaa wayyaa keenyarra seexanattaa keessi keenya moo waaqa baatu ergamni nuyi baannee deemnu ergama Yesuus ta'uu qaba. Sittis waan hima ganama kana bara keessatti beelli jabaan hin dhufa sichi misiraachoo dhukkubi jabaan hin dhufa salphinni addunyaa kana raasuun dhufa wanti ati amma abeet jettee hamma biyyaa ba'uuf jettutti hin dhufa garuu rakkoo barri fiddu Ameerikaan isa fiddu addunyaan isa fiddu beelli isa fiddu dhukkubi isa fiddu akkasiin jedhe waaqayyo rakkoo barri fiddu hin sodaatiin furuudhaaf si wajjin ka'eeraadhe waaqayyo. Biyya kana keessatti lafa dhiitaa bookkisaa jiraachuun barbaadda ergama Yesuus baadhu. Yeroo namni jibbu nama hin jibbin warra boolla sii qotee ati immoo cidii afiif warra boolla sii qotee ati immoo maal godhi isaan akka gammadee jiraatan godhi. Amma nuuni yeroo baay'eedhaaf seexana kiraay nama fuudha. Amma barri kun baratti namni gara keenyatti jijjiiramaa jiru taanaan baga gammaddan. Har'aa jalqabee waan seexanni sitti naqee si ajjeesu waaqatti si kaasu kana si keessaa dhangalaaseera. Amma nuuni እናንተን ያለምጨው ናቸው እናንተ ያለም ብርሃን ናቸው አይሲም ቢፈ ብያ ለፋቴ ባርቶታን ኢየሱስ ብራኮ ባሮታን ተፉራ አይደል ኢዝኒሳት የርገመ ቆባዳ ዴማ አይደል ዋይ ቤላዲሳ ኢትቡፍታን ይወድብፍታን ጫማ ቀያሪን ፍረትን አይደል ማልሲቾ ጀሮ ደርገጌሳ ኤኙብታ ጫማ ተኮ ሲ ቀያሪን ፍረትና ማሊፍ አነቱ ዋይ ጫማስ ዋይ ወያስ ያዳ ዋይ ሂንኮራሚን ኤርገመ ኢየሱስ ዱዋ ባዱ ማለ ዋይ ባሮታ ፍያዳይን አርከኮ ኤርጌራ amma nuuni hata barbarii biyyaan nu goomsa joo quntaasitti kutattee dhufteetu akka kootaa ettee nu dura deemti gaa'ila diiddee nu gorsiti. Macaafni qulqulluun akka jedhu kan abbaa manaa hiikee kan biraa wajjin jiraate ejjituudha. Amma warri gaggadheen kun akka sheekkatanuuf nuuf gorsiti akka seekkasomnuuf akka seewaca barbarruuf. Dargaggoo waan warri ollaa keessanii hojjetti yoo ta'e ofumaa utaaltan malee sila rakkoon barotaa isin micirsa ganaa sin ajjeesa. Abbootii haadholii nus nagaamin ergama waaqayyo baachuun namni tokko mee ollaasaa yoo dhatte iyyeen olitti naquun galchu olitti naqa maqaan isaa olitti naqa dhageesseetta waa isin jette maal jedhan akkasiin jette dhiyenna bobbaluu amma mee yoo Yesuus dhufe rabbi kee kun akkam taaga kan olitti nama naqu eenyu maqaan isaa mee jedhaa ergama seexanaayidha ergama waaqayyo baadhu isa kaaniif yaaddainat hin argitala barri taraadha har'a birriin qabdu bare garmoo namni miilla kee jalatti gajjedha. Har'a mana namaa keessa olii gurgurfamta buna si dhossu bar tokko garuu namatu mana keetii buna dhugaa waaqayyo san tajaajilu. Bar tokko maqaa iteetee fudhattee maqaa gaashee fudhattee ati ergama waaqayyo baadhu malee barri darabeedha.
Maatiyoo diddami saddeet diddamar ergama eenyu baachuu mee seera bahuu sadii kuna lama eenyu naa dubbisa mee dhaloota ergama waaqayyo baatu lala maal jedhe waaqayyo Museedhaan Musee nama arrabisaa giingee bahuu sadii waaqayyo immoo Museedhaan ani si wajjin nan ta'a. Atis saba sana biyya Gibxiitii yommuu baaftu tulluu kana irratti waaqayyoof sagaddu jirtu sin erguu kootiif kun ragaadha milikkitadha. Biyya kam teessanii karaa TV hordofaa kan jirtan ergama koo baadhaa malee rakkoo barootaa nan furadhe waaqayyo. Amma rakkoon bara Musee furame waggaa meeqa waggaa 430 rakkoon bara sana Israa'elitti dhufe rakkoo salphaamin waggaa 430 booji'aman maasiin qaban dhokkee dhiitu daakuu gaafa Museen ergama waaqayyoo baatee deemu na ilaala ergama waaqayyoo baatee gaafa inni Gibxiin naqu silaa bara ergama waaqayyoo baattu wanti hundinuu salphaadha fatteen injiraan tafkiin bishaan ni laga Fariyooniin mataa isaa keessa ol fuutee gaffuutee rukutte Museen akkas jedhe ergama waaqayyoo baadheen dhufeen amma baay'een keenya qaalluttis waadaa gallee lafi nutti waadaan galin injiru maaliif beektu rakkoo keenya yaaddeessaadha kan akka nu yaalleetu rakkoo barootaa yaaddayi Museen akkas jedhe Fariyooniin ergaa fideen dhufeedheen eenyu si ergee jedhani sabaabmus Fariyoontu gaafate nama lama gaafate eenyu si ergennaan waaqayyootu na ergeedheen attam taatennaan akkuman jalqaba ijoollummaatti bahe sabni kun biyya kanaan baanaan jedhe waaqayyoodhe ergama baata rakkoon keenya inni guddaan abbaa ergaa nu ergatu baay'ate biyya lafaadhi keessatti hin qoramta hin lolamta turraanadhi amma waltajjii raajii sobduun dhaabattu ijoollee horii tajaajiltan of eeggadhaa namni dhugaa yeroo dhaabatu namicha dhugaa sobata sirriimoo sirriimin la waltajjii raajii sobduun irra dhaabatteerra namni dhugaa yoo dhaabate abbichinni raajii sobaa dhugaa ta'a maali lafa madaa keetii siifoo qabbaayiteettaa qottee baateettaa du'in jiruu haruma akkasii qalbii jirra dhufuu waaqayyo barbaadadhu si adaba waaqayyo Museen lafa nama dubbadheet ergama jadhe yeroo ergama waaqayyo baattamme ergama seexanaa sirraa ofeera soba seexanaa sirraa ofeera sodaan eessarraa madde seera uumaa boqonnaa 3 irraa madde boqonnaa 3 achirraa maal argite nama tabboommi cabsee eessar taa'ee gaafate sote deenga dubbate ennaan nan sodaadhee qullaa koon ta'e amma warri hedame ala laalaa bultan tokko balbala badeen marruchuu geechuu beenna kutaala tokko shukkaanne waraananat yettanii yaaddaa bultan maal rakkattan beektaa rakkoon keessan isa miti waaqayyo wajjin gargar baatanii jiru kanaaf ergama waaqayyo baachuudha yeroo tokko fatteetu tokkoffaa beedhan fattee tokkotti fattee 70 fiigichaaf ooluma ishee dorgomte 70 fiige hammi namaa gamaa dabarteetta ishee gabaabduun dabarteetta ishee burreen dabarteetta dhani fatteen tokko garuu dudduubuma fi hetti dudduubaa kaatee 70 far tokkoffaa baate isa booddee gaazexeessonni akkuma miidiyaan na dura jiru kana dhaqanii dura dhaabanii akkamitti tokkoffaa baate ati janna keenya jennaani isheen hin dubbattu ennaan maal jennaan gurraan qabdu isheen duudaan tokkoffaa bahusee kan mistira kenneen maan isa namii arrabsee dhageesseetti isa nama harka reebeefoo iseen maal see duwwaan amma fattettiin diraamaa hojjette an akka biyyaa waa maallaan jettan hin jenne maal kootu nagahu amma tokko nu keessaa dhaqee mana bunaa jalqaba manni bunaa kee kun amma kasarroodhan dhuguma yuunan kasare gurra kee alaaf hin ergisi fattettiin iseettiin dudduubaa kaatee sun maal hin qabu gurra warra isa ishee jejjuus gurra warra see waqqastuus hin qabu biyya lafaaf ashkariin ta'i siinan jedhaa jira utuu isaaf kurkurtu ilaaka gootu waanuma dafka kee jiraadhu nyaadhu siluma hunduu ta'a anni yoo kana isa duunuu yaadadhee qobaana dhibeedhu amma waanuma kee nyaadhu gooftaa keef jiraadhu ergama waaqayyo baadhu inni dhumaayi akkamitti rakkoon barootaa furama yoo jettani namni mootii isa rakkoo barootaa furu kana firummaa isaa jabeeffatu karaa deddeebitee fuula isaatti argamu ilaa isa tokkoffaa ergama waaqayyo baachuu inni lammaffaa fuula waaqayyo dura deddeebi'u amma rakkoon Zakkaariyaas rakkoo salphaamin rakkoo uumamaan itti dhufeedha haati manaan isaa luba innis luba utuma inni fuula waaqayyo dura deddeebi'u ixaana aarsuutuu inni dhaqu inni rakkoo furu dudduubaan dhufeetti oli galeetu Zakkaariyaas jedheen yennaan haati manaan kee Elsaabeetiin deessi rakkoon kee furamuudhaaf fuula waaqayyoo torbanitti tokko nufin nadhagayi laasa kana dhagayi manuma kee keessatti waaqayyo wajjin oli wajjin haasa'i amma nuyi sanbatee maal maleeffate namni kun sanbata durumaa waldaa dhaqa Zakkaariyaas deddeebi'ee fuula waaqayyo ittaansee Daani'el boqonnaa 6 achirratti maal argina Daani'el akkuma isaa durii fuula waaqayyo duran deddeebi'ee jedha guyyaatti see meeqa jilbeenfatana Daani'el baay'inni kadhannaa isaatiyyuu 3 Daani'elitti rakkoon dhufe rakkoo salphaamin deddeebi waan maqaa isaatii kana namoonni baay'een mana karumbullaa mana maalii joortu waldaan dhuftan an keenya waldaan akka ofsassat ammoo wayyuu ba'uudhaaf ila ofsassat kanaaf illa labicha dhaabe ofsassat mana bunaa tokko jala garuu saayitii 4 mana bunaa shiinii qabu jala rakkoon barootaa furuudhaaf garuu fuula waaqayyo dura deddeebi